Guddaa fi anniisaan saffisaa addunyaa kanaa humna dargaggootaati. Humnaa fi dandeettii dargaggootaa bifa seera qabeessummaan itti fayyadamuun dhabamee akka barbaadametti kan qisaaseffamu yoo ta'e balaan karaa kallattii fi alkallattiin biyyattii sana irratti dhufu salphaa hin ta'u. Keessattuu addunyaa yeroo ammaa qaroominaa fi guddina diinagdeetiin saffisa hamaa fi miira dorgommii jabaa keessa jirtu irratti ga'een dargaggootaa fi kalaqaawwan mul'achaa jiran addunyaa saffisaan gara kallattii itti aanutti ceessuu irratti argama. Sana keessaa parsantii 85 ol dargaggoota humni isaanii yookiin umriin isaanii 25 ol akka ta'an ragaaleen qorannoo garaagaraa ni addeessa. Gatiin humna dargaggootaaf kennamu biyyoota guddina saffisaa agarsiisaa jiran keessatti haala gaarii irratti argamu iyyuu biyyoota galii giddu galeessaa fi akkasuma immoo hiyyeeyyii keessatti ammas xiyyeeffannoo osoo hin argatin jira. Keessattuu biyyoota hiyyeeyyii Afrikaa Saharaa gadii keessatti ilaalchi dargaggootaaf taasifamu haala yaaddessaa keessatti argama. Humna jabaa fi cimaa biyyaa kallattii biraatti humna jabaa fi cimaa biyya kallattii biraatti tarkaanfachiisuu danda'u akka diinaatti balaaleffachuu fi ija shakkiitiin ilaaluun biyyoota kanneen keessatti baay'inaan babal'achaatii jira. Sana keessaa biyyi keenya Itoophiyaan ishee tokkoo fi ishee hangafaati. Ilaalchi dargaggeessi biyyattii tarkaanfachiisuu fi kalaqaawwan geeddaruun hafee akka qaama biyya balleessutti fudhatamuun saffisaan guddachuu irratti argama. Keessattuu dhiyeenya kana Itoophiyaa keessatti balaaleffannaa fi ilaalchi dargaggoota Oromootiif qaamolee garaagaraa biyya sana gaggeessina jedhaniin lafa kaa'amaa ture hamilee dhalootaa akkaan kan burkuteessuudha. Torbaan darbe keessatti gatii dadhabbii sirna jijjiiruu dargaggoota Oromoo bara sirna wayyaanee fi OPDO irraa hanga barcuma yaabbachuu sirna ammaatti ta'eewwan raawwataman tokko tokkoon gurra isin buusaa turuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya har'aatiin ammoo kutaa lammaffaa isaa ganamiinsa qabsoo haqaa dargaggoota Oromoo 2018 hanga har'aatti jiran waggoota afuriif haala gadii kanaan cuunfinee waliin ilaalla. Egaa nagaa hin irraanfanne nageenyi haa dursu hordoftoota BBS kabajamoo qophichi qophii meeluu seenaati. Sagantaa kana qindeessuun kan isiniif dhiyeessu an Jamaal Xaahiri gama ogummaa kaameraa fi teknikaatiin Abdii Jamaaltuu nafaana ture. Hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Akkuma kutaa tokkoffaa meeluu seenaa torban darbee keessatti tuquuf yaallatti qabsoo Afrikaa fi Itoophiyaanota baroota dheeraa keessatti jijjiiramni abbootii irree irratti taasifamaa ture. Jijjiirama afaan qawweetiin wal ajjeesuutiin barcuma wal geeddaruu malee jijjiiramni filannoo haqaa bakka kan hin qabne ture. Kan biyya sana keessatti baratames dheebuu fi fedhii angoof jecha eenyummaa fi firummaa dhiigaa osoo hin filatin sansalaata dabaan lubbuu wal hobbaasuun teessootti ol bahamaa ture. Qaamni gara barcuma biyyattiitti dhufu ammoo akkaataan turtii teessoo isaaf dhimmamuu malee waa'een jijjiirama diinagdee biyyattii rakkooleen ummataa fi bilisummaan ummataa guyyaa tokkoofis isa yaachisee hin beeku. Seenaa Afrikaa fi Itoophiyaa keessatti humni haaraan qabsoo karaa nagaatiin waggoota 8 har'aa dura qabsoo jabaa geggeessuun hiree dimokiraasii harka biyyattii Itoophiyaatti galche humna dargaggoota Oromoo qeerroo fi qarree jedhamuun akka ta'e addunyaa guututu wal jalaa harkisuun ragaa bahaatii ture. Garuu biyyattiin baroota dheeraaf fedhii lubbuu nama qeenxee irratti rarra'u waan amaleeffatteef yeroo gabaabaa keessatti qabsoo qulqulluu fi haqaa dargaggoota Oromoo dhidhimsitee waakkachuu eegalte. Egaa akkuma torbee darbe tuquuf yaallatti qophii keenya har'aa keessatti meelachuu qabsoo haqaa ijoollee Oromoo ergaa sirni har'aa angorra jiru angotti bahee booda kan ture cuunfinee gurra isin buusuu yaalla. Bitootessa tokko 2018 gabbartii dhiigaa fi lafee ijoollee Oromootiin sirni gara angootti dhufe harkaa qabus teessotti ol bahee yeroo muraasaaf abdiin dimokiraasii biyya sanarratti ni dhufa jechuun goolee biyyattii bahaa hanga dhihaa kaabaa hanga kibbaatti lammiilee biyyattiitiin gammachuun dhiichisuun hafuurri gaarii fi abdi qabeessi qilleensa biyyattii irratti haara gaariin bubbiseetii ture. Akkuma sirni kamuu yeroo gara angootti dhufu rifoormiiwwanii fi jijjiiramoota sirna isaa gargaraa taasisu sirni OPDO kalee biltsiginnaa har'aas yaa'ii waliigalaa magaalaa Jimmaatti taa'een maqaa isaa OPDO
Oromoo People Democratic Organization irraa gara ODP Oromoo Democratic Party itti geeddaruu isaa ifatti labse. Ummanni Oromoo bal'aan jijjiirama fidee fi dargaggoonni Oromoos jijjiiramni maqaa kunis sirrii kan ta'ee fi yeroo isaa kan eeggate jechuun deeggarsa isaanii agarsiisaatii turan. Akkuma OPDO kalee maqaa ummata Oromootiin yakkoota seenaan hin irraanfannee fi madaa ummataa hin fayyine kan bara baraa akka hin taanes yaadachiisuun adeemsi itti aanu akka cimu dhaammataa turan. Wanti shakkan nama hin hanqattu akkuma jedhamu turtii siyaasaa gowwoomsaa yeroo bicuu booda qabsoon ummata Oromoo fi kichuuwwan ijoollee Oromoo cinatti dhiibamee sirni mootota Habashaa warri akka bineensaa dhiiga saboota biyyattii fi ilmaan Oromoo xuuxaa turan akka geggeessitoota kabajamootti leellifamuu eegalan. Inumaatu osoo madaa fi cabni dargaggoota Oromoo qabsoo irratti taasisan gatii homaatuu hin argatin horiin qaaliin kanfalamee siidaan mootota nama nyaatoo Absiiniyaa biyyoota alaatti warqeen hojjetamee masara keessatti irratti sagadamuun eegalame. Siidaan isaan masara mootummaa keessatti fannisan siidaa Minilik isa baroota meeqaaf Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwachaa turee fi siidaa Tafarii Mokonnin kan hiddi dhiiga isaa Oromoo haa jedhamu iyyuu malee ilma Oromoo Balaay Zallaqaa Qilxuu shiraan teessoo irraa fonqolchuun boodas lubbuu hobbaasee fi guyyaa gara aangootti dhufe irraa sirna mootii moototaa jedhee of dhaaduun Oromoo dararaa tureef siidonni galma mootummaa keessatti dhaabbachuu eegalan. Kana malees viidiyooleen qabsoo Oromoo xiqqeessanii fi barreeffamoonni garagaraa ifatti faca'uu itti fufan. Adeemsi saffisaan jijjiirame kun Oromoota biratti dallansuu cimaa yoo uumu nafxanyoota biratti miira gammachuu fi hawwii sirnoota atseewwan kalee abboota isaanii leellisuu akka jajjabeessan isaan taasiseetii jira. Adda duratti viidiyoon dhoksaan gadi lakkifamee ture kan muummichi ministeeraa hooggantoota Amaaraa waliin marii taasisan isa erga ani gara aangootti dhufe Oromoon waan qabu yoo dhabe malee wanti haaraan argate akka hin jirre ifatti isiniif ibsuu barbaada jedhu tokkoo fi haasaan magaala Bahaar Daritti muummichi ministeeraa marii hooggantootaa fi uummata naannoo Amaaraa waliin taasisan irratti sabboonummaan Oromoon xiqqeesse jedhu uummata Oromoo bal'aa idil addunyaa biratti dheekkamsaa fi shakkii guddaa mootummaa Abiy Ahmed irratti uumeetii ture. የኦሮሞ ናሽናሊዝም ትልቁን ብሔር ትንሽ ያለበት ትልቅ ማሰብ ለሀገር ማሰብ ለአፍሪካ ማሰብ ስለሆነ መንደር ውስጥ ያስገባል ሁሉ ነገር ለዛ ኢትዮጵያዊ ተሰብ namoota siyaasaa gurguddoo Oromoo keessaa Jawaar Mohammad hoggana Tarsiimoo Qeerroo fi Abbaa Qeerroo jedhamuun gurra gaarii fi jaalala Oromoo biraa horatee kan ture leellifamuun sirnoota darbanii fi xiqqeeffamuun sabboonummaa Oromoo namoota akka malee dheekkamsiise kumoota hedduu keessaa isa hangafaa ture. Sanaafis sabboonummaan Oromoo riqicha teessotti isin baase malee waan Oromoo xiqqeesse hin qabu. Oromoon gatii qaalii barootaaf kafalaa kan ture demokraasii fi bilisummaa dhugaa biyya sanarratti fiduuf malee sirnoota du'an qotee boollaa baasee gabbaruuf miti jechuun yaada falmii isaa dhiyeeffataati ture. Mufii fi dallansuun Oromoo maaliif akka ta'e osoo ilaalcha keessa hin galfamin ammas yeroo gabaabaa booda yaadni maqaan paartilee biyyattii naannolee sagalan keessa ture geeddaramuu akka qabu muummichi ministeeraan yaadichi dhiyaate. Innis falmii hamaa fi walitti bu'iinsa sadarkaa qondaalota mootummaa hangaa ummata bal'aatti uumeeti ture. Baajatni guddaan sababa kufaatii dinagdeetiin biyyoota Awurooppaa, Liigii Arabootaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa hangaa dhaabbilee fandii gargaarsa mallaqa addunyaa garaagaraa irraa funaanamaa tureen waraqaaleen qorannoo falaasama siddammarii hedduun irratti dhiyaachuun boodas maqaan paartilee naannolee hafee hooggansaa muummicha ministeeraa jalatti itti waamni maqaa paartii siyaasaa tokko qofa akka ta'uu fi naannoleenis maqaa sabaan paartii yaamaa turan akka haqan ifatti labsame. Maqaan paartii naannolees haqamee paartii biltsiginnaa jedhamuun akka mogga'u taasifame. Maqaan Oromoon xiqqoofis ta'u itti gammadee ture kan ODP yookiin Oromoo Democratic Party jedhamus bifa sanaan yeroo gabaabatti biyyoo ulatee maqaa afaan Amaaraan biltsiginnaa jedhamuun liqimfame. Adeemsi kun biyyattii keessatti burjaaji cimaa kan uumee fi qaamota hooggansaa fi uummata biyyattii gidduutti yeroo itti miira wal shakkii hamaa keessa galche ture. Qabsoon saboota biyyattii yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture harka nama dhuunfaatti akka kufu
ta'e. Ilaalchi Itoophiyummaa qeenxee dirqiin uummata biyyattii fi dargaggoota Oromootti fe'uuf yaaliin taasifamaa ture lubbuu dargaggoota Oromoo kumoota hedduu nyaachuu eegale. Qabsaa'ota Oromoo barootaaf qabsoo sabichaatiif aarsaa kafalaa turanii fi namoota jijjiiramaa sana keessatti alaa fi keessaan irratti cichanii bakka kanaan gahan birattis miira dallansuu jabaa uumuu jalqabe. Keessattuu hoggantoota qabsoo dargaggoota Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa akkasuma uummata Oromoo biratti ija shakkiitiin ilaalamuu qofa osoo hin taane qabsoo haaraaf akka of qopheessan ergaawwan garaagaraa darbuutii eegalan. Haalli kun ammoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti miira wal shakkii waan uumeef murteewwan wal faallisan qaamota biyya bulchanii fi warroota dhiibbaa qabsoo Oromoo keessatti taasisan gidduutti guddachuu itti fufe. Qondaalota mootummaa keessaayis sabboontonnii fi warri quuqama qaban doorsifamuu eegalaman. Sirni mootummaa biyya bulchuu fedhuu qofti akka hojiirra ooluuf namoota Oromoon kalee qabsaa'ota kiyya jedhuun hedduu dabalatee lallabbiin sirnichaa jabaatee itti fufe. Qaamni fedhii kana hin kabajne lubbuu isaatiif wabii akka hin qabnes kallattiinis ta'e alkallattiin Abiy Ahmadii fi jala deemtota isaatiin akeekkachiisaawwan garaagaraa darbuu itti fufan. Inumaatuu qabsoon uummata bal'aa haalamuun akka ofii isaanii qabsaawanii sirna wayyaanee yookaan TPLF buqqisanitti qoomaa dhahatanii dhaadachuu eegalan. Beekamtii caffee Oromiyaa fi miseensota isaaniitiin alatti sadarkaa Oromiyaa fi federaalaatti qondaalota Oromoo shakkii irraa qaban karaa irraa maqsuutii eegalan. Qondaalota yeroo jijjiiramaa qabsoo Oromootti makamanii fi dargaggoota gara xumura kufaatii sirna wayyaaneetti qabsoo sabichaa utubuuf sirnatti makaman hedduu yeroo muraasa keessatti afaan qabachiisuun qoshetti darbatanii hanga har'aa kan uummanni bakka buutee isaanii wallaale tokko lamaa waan jedhanii miti. Falmiin sirna haaraa uummataan eegalame paartilee siyaasaa fi qondaalota keessoo mootummaa tokko dabalachuun Abiy Ahmad dura dhaabbachuu eegalan. Inumaatuu sirni humna qabu hunda duugee fedhii isaa galmaan gahuuf murtoo gara jabinaa kamuu akka fudhatan isaan taasise. Dargaggoota hawaasa faana dhiibbaa narratti uumuu danda'an jedhu hedduu gurmeessuun horiidhaan afaan qabachiisuu qofa osoo hin taane sirnicha akka leellisanii fi faallaa qabsoo isaanii kalee akka ta'an akka argaman taasiseetii jira. Isaan horiin bitamuu didan ammoo walitti funaanamuun manneen hidhaa biyyattii garaagaraatti guuramuu fi ajjeefamuun jabaatee itti fufe. Qabsaa'ota Oromoo fi artistoota sabaaf jiraatan kanneen adeemsaa fi ta'eewwan guyyarraa raawwatamuu eegalan dura dhaabbatan irrattis doorsisni gidiraan hidhaa fi yaaliin ajjeechaa cimee itti fufe. Keessattuu namoota jajjaboo paartilee mormituu kanneen akka ABO fi KFO yookiin ammoo adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo keessa jiran irratti sossobbiin doorsisni hidhaan gidiraa fi ajjeechaan cimee itti fufe. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad haala amma jiru kanaan uummanni Oromoo sirna ani barbaadu dura dhaabbate taanaan qabsoo sabichaa waggoota hedduu duubatti deebisa jedhan jechuun yaada komii fi qeeqa uummata irraa itti roobaa tureen lafa duugee muummichi ministeeraa yoo akka tullee qondaalonni sirna sana keessa turan kanneen sirnicha sana dura dhaabbatanii fi akkasuma immoo dhaabbachuun dhiibamanii badhetti darbataman ammoo marsaalee hawaasummaa garaagaraa irratti uummata bal'aaf yaada yeroo kennan kun dhimma hamii osoo hin taane afaan isaaniitiin waan muummichi ministeeraa nutti dubbachaa turedha jechuun dhugummaa sana mirkaneessaa turan. Akkuma leellifamni sirna paartii alagaan maqaa moggaafatee kun babal'achaa dhufeen Oromiyaan dhiibbaa humnoota garaagaraatiin hacuuccaa jabaa jalatti kufte. Biyyattii keessatti gurmaa'insi sabummaa fi maqaa sabaan socho'uun yakka ta'atii dhufe. Tooftaawwan doorsisaa fi tarkaanfileen lubbuu jajjaboon fudhatamuu akkuma eegaleen gootichi daa'imummaa isaan saba isaaf manneen hidhaa biyyattii garagaraa keessatti lubbuu isaa sabaaf wareegaa ture qeerrensi onnee sibiilaa ummata Oromoo bal'aa onnachiisuun 4 kiiloof situ'aani jechuun qabsoo sabichaa boqonnaa haaraatti kan ceesise dhukaatuu fi kutattuun dacheen Amboo Oromoo fi Oromiyaa badhaaste akka lakkoofsa faranjootaatti waxabajjii 29 2020 akka lakkoofsa habashootaatti ammoo waxabajjii 22 2012 galgala keessaa naannoo sa'a 3tti sirna mootummaa abbaan irreen lubbuu qaalii sana saamamuun ummata Oromoo akkaan isa jaalatu galgala tokkoon boquu cabsan. Boqachuu isaa akkuma dhagaheen ummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa ji'ootaaf dallansuu fi miira hamaa keessa kan ture daqiiqaalee muraasatti
magaalota Oromiyaa Finfinnee fi magaalota biyyattii garaagaraa keessatti iddoo dhaabbii wal dhoorke. Akkuma laftii bari'een kiyyoo biraa kiyyeessuun nama sirna sana ganamaan mormuun waraaj allee jedhee isaan rifachiise xiinxalaa siyaasaa fi qondaala kaafa'oo yeroo ammaa fi waahiloota isaa hedduu waxabajjii 30 ganamaan mana hidhaatti darbatan. Sodaa uummata Oromoo irraa qabaniinis qaalii dargaggoota Oromoo onnachiisee humna qabsoo ta'uun teessootti isaan baasee fi akkasuma immoo osoo Finfinnee falmatu wareegame Finfinnee butuun iddoo dhaloota isaa magaalaa Ambootti osoo uummanni isa kabaju gatii isaan malu laachuu fi qabna jedhee watwaatu lubbuu firoottan isaa fi hiriyoottan isaa lapheen cabdee machaawwan hedduu dabalatee qe'ee dhaloota isaatti rasaasaan akaa'uun waraanaa sirna tiksuun ajjabanii akka sooftitti qoshetti darbatanii biraa deebi'an. Sababbii wareegama isaa sanaanis waxabajjii 30 bara 2020 firoota isaa irraa ka'ee hanga dinqisiifattootaa fi jaalattoota isaatti lubbuu dhibboota hedduutu hobba'ee oole. Akkasumas qabeenyi hedduutu barbadaa'e. Akka rogeeyyiin Oromoo siyaasaan bilchaatan jechaa turanitti ajjeechaan haacee itti fayyadama qabsoo Oromoo jilbeeffachiisuu fi namoota sirnicha dura dhaabatan ittiin balleessuuf kan raawwatamedha jedhan. Shirrii Impaayera Itoophiyaa tan lubbuu ijoollee Oromoo qaalii waggoota 400 dura nyaachuu barte osoo hin quufin haacees nurraa fudhattee maqaa wareegama isaatiinis qumaara siyaasaa hedduu ittiin taphachaa turte. Sana booda qabsaa'onni Oromoo bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uudhaaf biyyoota garaagaraa keessaa maqaa nagaatiin gara biyyaatti deebifamanis walakkaan manneen hidhaatti yeroo guuraman walakkaan ammoo manuma jireenyaa keessatti hidhaa dhaabbii keessummeessuudhaaf dirqaman. Kanneen sirnicha ija shakkiitiin ilaaluun jalqabarraa bosonatti hafan ammoo akkuma sirnoota kalee maqaa namaaf laachaa turaniin maqaa balleessilee garaagaraa akka jaboo dhaadheeffaman. Yeroo gabaabaa keessatti manneen hidhaa biyyattii Oromoodhaan guutame. Mana hidhaa qofa osoo hin taane manneen barnootaa Oromiyaa cufti mooraa sammuu qaruu irraa gara mooraa gidiraa fi ajjeechaatti geeddaramuun seenaa mootota abbaa irree keessaayis sirni biltsiginnaa adda akka ta'u isaan taasise. Yeroon kun yeroo mooraa qabsoo Oromoo keessatti rifaatuun guddaan uumamee fi dubbachuuf afaan nama lugaamame ture. Seenaa abbootii irree hunda caalaa sirni biltsiginnaa Abiy Ahmadiin durfamu ifatti manneen hidhaa fi manneen barnootaa keessatti dargaggoota ukkaamsaa ture kumoota hedduu halkan dhoksuun erga ajjeesee booda yeroo itti reeffa isaanii bosonatti gatuudhaan bineensa itti nyaachifamaa turanidha. Keessattuu wanti kutaalee Oromiyaa akka Harargee, Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Arsii fi magaalota Oromiyaa tokko keessatti dargaggoota Oromoo irratti ta'e dubbachuuf waan baay'ee nama suukaneessuudha. Adda dureen haalli ulfaataan sun kutaalee dhiibbaa cimaa nurratti uumuu danda'an jedhaman irratti haa ta'u malee gidiraan akkasii kutaalee Oromiyaa cufa akka gaariitti wal gaheetii ture. Yeroo booda sirni biltsiginnaa fi mootummaa TPLF lola waggoota lamaa keessa yeroo galan xiyyeeffannaan biyyattii gara waraana kaabaa waan tureef ajjechaa fi gochoonni suukaneessoon tokko hanga tokko hir'achaatii dhufan. Waraana kaaba biyyattii keessatti waggoota lamaaf deemaa tureenis lubbuun lammiilee qulqulluu biyyattii fi leecalloowwan biyyattii akkaan biyyoo ulataniitii jiru. Dhiibbaa Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa, Gamtaa Afrikaa fi hooggantoota addunyaa gargaraatiin biyyattiin waraana keessaa baatee gara nagaatti akka dhuftuuf taasifamaa tureen hidhamtoonni siyaasaa Oromoo muraasnii fi dargaggoonni qulqulluun cubbuun hidhamanii ajjeechaa mana hidhaa keessatti raawwatame ture irraa lubbuun hafan muraasni hiikamuu eegalan. Ta'us qabsaa'onni Oromoo kumootnii fi dargaggoonni sirna galateeffannaa isaaniif maluu qabu hedduun har'as manneen hidhaa biyyattii keessatti irraanfatamaniitii jiru. Waraanni kaabaa biyyattii yeroof tasgabbaa'ee turus ammas deebi'ee lubbuu dhala namaa gatii malee nyaachuu irratti argama. Akka sanaan seenaa Impaayera Absiiniyaa kan haaromse mootiin biltsiginnaa Abiy Ahmad bara 2018 hanga har'aa turtii waggoota 4 keessatti lubbuu kichuu ijoollee Oromoo kumoota hedduutti laakkawaman marfataalee magaalota Oromiyaa manneen barnootaa manneen hidhaa fi ija maatii duratti galaafachuun seenaa bineensummaa hamaa
qalama haqamuu hin dandeenyeen barreeffateetii jira. Haadholii Oromoo matuma isaaniitiin teessootti baasuuf ilmaan isaanii itti gabbaraa turan yeroo lammaffaaf laphee isaanii akka hin fayyinetti cabse. Akka sanaan biyyattiin sirna dimokiraasii dheebochaa turte bara 2014 hanga har'aa waggoota 8tiif haqa ijoollee Oromoo jaamsitee ofii isheefis nagaa dhabdee akka gaariitti haraafamu irratti argamti. Kan waan darbe hin yaadanne waan bor dhufus tilmaamuu hin danda'u. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo ta'eewwan dhiyeenya waggoota 4 darban keessaa muraasa bifa kanaan isi yaadachiisuuf yaalle. Torban qophii miliqa haqaa fi seenaa biraan hanga walitti deebinutti torbeen waan karoorsitan